dabalatee, waan naannoo keenya dabalatee, waan hojjennu dabalatee, harki keenya waan baay'ee tuttuqa waan ta'eef qulqullinni harka keenyaan eegamu taanaan fayyaan keenya eegamuu hin danda'u. Fayyaan nama dhuunfaa eegamuu hin danda'u taanaan fayyaan maatii eegamuu hin danda'u. Fayyaan maatii eegamuu hin danda'u taanaan fayyaan naannoo eegamuu hin danda'u. Fayyaan naannoo hin eegamu taanaan immoo fayyaan biyya kanaa eegamuu hin danda'u. Kanaaf akka addunyaatti harka dhiqannaa fuula dhiqannaan akka kabajamu kan ta'eefi isa kanaaf jechuudha. Wantoota masgeenii jedhama kanan bara dhukutaa 8ffaa qulqullinni faayidaa inni qabu fayyummaa keenyaaf nu gargaara. Bor gaafa fayyummaa keenyaaf of eegnee bor baranne nama ta'uudhaaf fayyummaa keenya nu barbaachisa. Harka keenya dhiqannu taanaan raamoleen ijaan hin argamne wantoonni ijaan argamuu hin dandeenye garaa keenya keessatti dhiibbaa fiduu danda'u. Mataa qaawolaa nan dhafoo qaawolaa waan illee qaqqabaa oola mana barumsaadhaa qalama qabaa oola daftara qabaa oola kanaafiyyuu miidhaan inni nurraan ga'u raammoo garaa keessaallee akka nurraan ga'u raammoo ijaan hin argamne nurraan ga'uu danda'a. Warroonni hin eegganne illee warroota daa'immanii warroo ofiin eeggachuu hin dandeenye haala gaariidhaan akka nuti isaanii qulqulleessinu qaama isaanii yeroo yerootti akka dhiqnu harka isaanii yeroo hundumaa saamunaadhaan akka ogeessi fayyaa nutti agarsiisanittis akka harka isaanii qulqulleessinuuf hin jedhaa. Kan nama ajjeesuu danda'u yookiin immoo dhibeef nama saaxilee maatiirraa dhiibbaa namatti fiduu danda'u maatiirraa gara maatiitti maatiirraa immoo gara ollaatti darbuu kan danda'ure dhibee daddarbaa baay'ee harka dhiqachuu duwwaadhaan garaa kaasaa ofirraa ittisuu dandeenya. Kanaafiyyuu qulqullina dhuunfaa eeggachuu irratti gamtoomnee tokkummaadhaan hojjechuu qaba.